Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaanaa, fulbaana 10. Guyyaa kanatti biyya Tsadeeniyaa jedhamtutti fakkiin waan foon uffatee jirtu fakkaattu, fuullee ishee irraa dibatni waan coccabu kan fakkaattu, raajiin giiftii keenyaa Waaqayyoon kan deesse durbee Maariyaamii mul'ateera. Fakkii kana kan kaase Luqaas abbaa wangeelaati jedhama. Sababni isheen gara Tsadeeniyaatti dhuftes dubartii abbaa manaa ishee irraa du'ee maqaa ishee Maartaa jedhamtu tokkotu ture. Isheen mana jireenyaa ishee bakka bultii keessummootaa gootee turte. Waaqas kan deesse giiftiin keenya durbee Maariyaam baay'ee jaalatti turte. Waan dandeessu hundumaanis ni tajaajilti ture. Guyyaa tokko monokseen maqaan isaa Tewoodiroos jedhamu keessummaa ishee bira bule. Haala gaariidhaan simattees bulees yeroo gaggeessitu, yaa abbaa garam deemta jetteen. Bakkeewwan kabajamoo keessaa sagaduufin gara Yerusaalem deema jedheen. Isheenis qarshii na harkaa fudhadhuutii fakkii giiftii keenyaa naa bitii koottu jetteen. Innis qarshii kootiinuu siif bitee nan dhufa jedheen. Kana boodas Yerusaalemiin ga'ee bakkeewwan qulqullaa'oo irraa eebba fudhatee fakkii sana osoo hin bitin karaa isaatti deebi'e. Yeroo sanattis sagalee nama naasisu kan fakkii bituu maaliif dagatte jedhu dhaga'e. Gara bitaattis deebi'ee fakkiin giiftii keenyaa Maariyaamii ijatti kan toltuu fi bareedduu kan taate argatee bite. Waan akka jirbii fi wayyaadhaanis ni golge. Karaa isaarra osoo deemaa jiruu bosona sodaachisaa keessatti saamtonni itti ka'an. Baqachuus ni fedhe. Fakkii sana irraas karaa kee deemi sagalee jedhu ni dhaga'e. Kan isa hordofe tokkollee osoo hin jiraatiin karaa isaa irra bu'ee deeme. Lammaffaas butee isa nyaachuuf leencitti ka'e. Yeroo sanattis fakkii sana irraa sagaleen sodaachisaan ba'ee leenca sana ari'e. Abbaa Tewoodiroosiis raajii kana hundumaa yeroo argetti fakkii sana dubartittiif kennuu dhiisee fudhatee gara biyya isaatti galuu fedhe. Kana booda doonii yaabbatee kallattii biroorra osoo deemuu qilleensi jabaan itti ka'ee gara biyya Maartaa gara Tsadeeniyaatti fudhatee sokke. Doonii irraas bu'ee keessummoota baay'ee wajjin gara dubartii kanaa deeme. Eenyummaa isaas hin ibsineefi isheenis isa hin beekne. Barii sanas dhokatee ba'ee gara biyya isaa deemuuf yeroo jedhutti karra ittiin ba'uu dhabe. Osoo jooruu oolee galgala deebi'ee bakka bultii isaatti seene. Dubartittiin abbaa manaa hin qabne sunis yeroo isa argitutti ni dinqisiifatti. Utuma akkas ta'uu amma guyyaa 3 jiraate. Galgala balbala ni arga. Bari'ee deemuuf yeroo ka'u balballi sun duraa dhokata. Dubartittiin kunis qalbeeffattee, yaa abbaa koo, sammuun kee sitti qomeera moo yeroo ati oliif gadi jettuun si arga maal taate jetteen. Kana boodas fakkii sana irraa wanta ta'e hundumaa isheetti hime. Eenyu akka ta'es isheedhaaf ibse. Fakkittii sanas ni kenneef. Harkaa fudhattee uffatatti maramee jirus ni hiikte. Cululuqaa fakkii sana irra jirus ni ilaalte. Gammachuu guddaa irraa kan ka'es miilaa fi harka monoksee sanaa dhungatte. Kana boodas fakkii sana gara mana kadhannaa isheetti fudhattee kabajaan bakka keessu qopheessiteef. Eenyullee akka hin tuqneef foddaa sibiilaa naasa irraa hojjetteef. Ibsaawwan halkanii fi guyyaa ifan fuuldura fakkii sanaa keessee. Ala ibsaawwan sanaas huccuu akka jirbiitiin golgite. Fakkii sana jalas dibata cululuqaa fokkicha irraa coccobu kan itti kuustu xuwwee bakakkaa yookiin finiinaa irraa tolfame keesse. Monokseen sunis hamma guyyaa du'aa isaatti fakkii giiftii keenyaa Maariyaamiin tajaajilaa ture. Hangafti Phaaphaasii biyya sanaas waa'ee fakkii kanaa yommuu dhaga'etti episkooposii fi luboota wajjin dhufe. Fuullee sana keessaas yeroo ilaallatan foon kan uffatte taate arganii. Hojii Waaqayyoo kanas ni raajeffatan. Yeroo dibata xuwwee sana keessaa waraabanii sugaaf qoqqoddatanis hatattamaan deebi'ee guuta. Bakka biraatti fudhachuuf yeroo jedhanittis sochiin lafaa uumamee namoonni baay'eenis naasuudhaan kufanii. Fakkittiin sunis hamma guyyaa har'aatti achi jirti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa haadha isaa giiftii keenya durbee Maariyaamiin nu haa fayyisu.
sugni ishees nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyaa kanatti ogummaa isheetiin Israa'eloota harkaa mootii Hoolofooriinis irraa kan fayyite ogeettittiin Yoodiit ni boqotte. Isheenis humna Waaqayyootiin mataa ishee hamma murtutti laphee isheetiin baay'ee jabaattee firoota ishee fayyiste. Sugni ishee nurraa buluu bara baraan. Ameen. Guyyaa kanatti Waaqa kan deesse giiftiin keenya durbeen Maariyaam guyyaa dhaloota isheeti kan jedhan jiru. Kunis kitaaba Gibxaawee abbaa Maqaarsinni Kawaala Asqeex barreesse keessatti barraa'eera. Akkasumas kitaaba Gibxaawee warra Misrii gara olii irratti kabajamtuu Haannaan kabajamtuu giiftii keenya Maariyaamii muddee 17 ulfooftee fulbaana 10 akka deesse barraa'ee jira. Yaaddannoo dhaloota ishee garuu baatii caamsaa guyyaa tokkotti bal'isnee barreessineerra. Yaaddannoo dhaloota ishee guyyaa lamaanuu kabajuutu nuuf ta'a. Isheen nuuf kadhattiyoo sugni kadhannaa ishee maatii keenya hundumaa dhiirotaa fi dubartoota akkasumas garboota yookiin tajaajiltoota ishee wajjin haa jiraatu bara baraan. Ameen. Guyyaa kanatti kabajamtuun Maxrooniyaan wareegamummaadhaan boqotte. Isheenis hojjettuu dubartii Yihudii tokko turte. Dubartittiin kunis kiristaanummaa irraa kaastee gara amantii mataa ishee isa sirrii hin taanetti galchuu feeti ture. Kanaafis baay'ee dadhabsiifti, hojiis itti baay'ifti ture. Kana booda giiftii ishee Yihudittii wajjin gara iddoo sagada Yihudootaa yookiin makuraabiitti deemte. Achii deebitees gara mana kiristaanaa seentee kadhatte. Yeroo gara manaatti deebi'anis eessa deemtee turte? Maaliif iddoo sagada keenyaa seentee hin kadhanne jettee gaafatte. Qulqulleettii Maxrooniyaanis iddoo sagadaa keessan irraa Waaqayyo fagaateera, akkamittin itti seenaa jetteen. Keessa seenuun kan naaf malu, bakki koo garuu ulfinni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos dhiiga isaatiin kan na bite mana kiristaanaa ishee kanadha jettee deebisteef. Giiftiin ishees yeroo kana dhageessetti itti dheekkamte, baay'ees reebdee mana dukkanaa keessatti hiite. Nyaataa fi dhugaatii malees guyyaa 4 jiraatte. Kana booda mana hidhaatii baaftee qacceedhaan reebicha cimtuu reebdee lammaffaa mana hidhaatti deebiftee hiite. Achittis ni boqotte. Giiftiin ishee kunis reeffa ishee fuutee gulantaa mana ishee irraan gara alaatti gadi darbatte. Namoonni yeroo arganitti akka waan isheen ofii isheetiin kuftee akka hubataniif jetteetu kana goote. Namoonni seeraa akka isheen ajjeefamte baranii yeroo ishee gaafatan waan sodaatteef kana goote. Yeroo sanatti dubartii Yihudittii sana irratti dheekkamsi Waaqayyoo nu bu'e. Osoo gulantaa ishee irraa bu'aa jirtuu akka tasaa kuftee duute. Gara abiddaa bara baraas deemte. Kabajamtuun Maxrooniyaan garuu gonfoo bara baraa fudhattee gara jireenya bara baraatti deemte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, sugni ishee nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaaddannoo qulqulleettii Atnaasiyaanaa fi ijoollee ishee sadaniiti. Sugni ishee nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee haa galatoomu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galallis bara baraan. Ameen. Yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha.
Yaada Waaqayyo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyoon si wajjin jira oo. Jaallatamaa ilma kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluu bara baraan. Ameen.